dinatti amanteesna lattum ormatti qawwakum mul'istum dinatti nageetirramuu nabraadii bamaaree adaraa nangatiin namni sin waaqa koo danda'een adeemuu kophaa koo asmiitiin biikoo fagoodha deemsi karaa kootis rakkoodha dadhabee akka nafne karaatti naaf ergii bilbila amantii asmiitiin biikoo fagoodha deemsi karaa kootis rakkoodha dadhabee akka nafne karaatti naaf ergii bilbila amantii dachami sirkeessa ganna baasuun kee gargaaree addanaan nageessarramuu nabra አምላኬ የኔማ ተስፋ እንዳልወድቅ እንዳልጠፋ የአባት የኔ መድኃኒት አንተ ነው እዚህ ደረስኩ አንተ ነህ የኔ Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'aa viidiyoo adda ta'e tokkoon hin dhufeetoo jira obboleewwan koo bakkuma jirtanitti kara yuutuubii kanaa dhugaa dubbachuuf ergan kara yuutuubii kanaa dhufee kara waggaa lamaatidha. Ogguma lama jechuun ni danda'ama walumaa galatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleewwan danuu obboleewwan qaalii ta'an baay'ee bu'aa buufadheetoo jira. Qarshiidhaa ol kanan itti gammadu jiraate taanan obboleewwan koo asirraan argadhe qaqqaaliiwwan dhugaa dubbachuuf kana jedhee isin ibsuu kana hin dandeenye haga amma na jajjabeessitanii kan asiin nageessan bakka jirtanitti nagaa koo isinii dhaamuudhaaf anarra dhufee akkuma taambilee irratti argitan kara biyyaatan deemaa jira guyyoota muraasan naafe jechuudha. Walumaa galatti egaa ka nagaa naa ta'a bakka jirtanitti rabbiin keessan isin faana haa ta'u isinis immoo kadhannaa keessaniin nagaa dhangali jedhiyaatii na yaadadha isiniin jechuun kara keessan dhufe egaa ka fedha waaqayyoo waggaa ta'e rabbiin umurii nu dheeressee biyya keenyallee nagaa waggaa godhe nagaadhaan kara biyya kootii waggaan galee wantoota gaggaarii ta'an bakka naannoo itti jiraadhu keessattuyyuu dhugaa bakka calliseetuma wanti kun akkana jedhameetuma dimshaa shanaa soosuu hin ta'in tokko wanta hundaayyuu akkaataa lafarra jiru waan hundaa kanan ofii kootii ija kootiin arge isiniifan dabarsa isinillee immooyyuu obboleewwan koo haga አምላኬ የኔማ ተስፋ እንዳልወድቅ እንዳልጠፋ የአባት የኔ መድኃኒት አንተ ነው እዚህ ደረስኩ አንተ ነህ የኔማ ተስፋ እንዳልወድቅ እንዳልጠፋ የኔ አባት የኔ tokko waluma qabna wanta biraa nama hurufaa deemnee waammannu hin qabnu kanaafuyyuu viidiyoowwan koo sheerii godhuudhaan laayikii godhuun namoota bira hin geenye biraan nagaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'as immooyyuu warroonni isinitti tole nagaa dhangalinaan jedha ani garuu kara kootiin baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Egaa ka keessattuyyuu koomentiiwwan keessan dhugaa dubbachuuf yeroo fudhattanii yeroo keessan aarsaa gootanii koomentii babbareedaa boru waan guddaa sirraa eegnaa ayyuu ati nama cimtuudha dhugaa dubbachuuf ani cimtuudha ofiin hin jedhu wantoota baay'eetu na hanqata wantoonni ani ganaa inumaayyuu hin tuqne jedhu inumaayyuu hin hojjenne kanan jedhu wantoota baay'eetuyyuu na hafa. Egaa ka keessattuyyuu bifa diraamatiin yeroo darbe obboleewwan koo kara nama sadiillee afurillee taanee jalqabnee turree jirra. Diraamawwan san argitanii jirtan warroonni argitan jechuudha. Diraamawwan san irratti wanti baay'ee na hafa fuulduratti amma kanatti qilleensarraan akkatti obboleewwan koo wajjin hojjedhe lafarratti immoo wantoonni baay'ee na hafa kan jedhu baay'eetuyyuu jira. Isarrattuu boru waan guddaa sirraa eegna warroonni naan jettanis ni jirtu koomentiidhaanillee akkasuma immoo keessaniin bifa kanaaf fakkeessiteeti har'a hojjettee jirta karaa fagoorraa waliin teessaniiti biyyatti immoo waggaa galte qaaman waan guddaa sirraa eegna keessattuu abbaa manaa kee wajjiniin warroonni naan jettan baay'eetuyyuu jira. Egaa ka fedha waaqayyoo ta'e anaa miti yoo waaqayyo ayyame waan nama boonsu chaayinaalii kanarratti nan dabarsa jedheetan yaada. Egaa ka annan jedha malee immoo yaada fi muraasa namaa kan namaa guutu rabbiidha. Rabbii kootitti amanadhee ani fedhii keessa koo jiru dubbachaa too jira jechuudha.
Kanaafuyyuu yoo rabbi na gargaare wantoota boonsaa ta'an, wantoota barumsa qaban, wantoota ijoo ta'an keessattuyyuu nuti shamarran biyya keessaa dhufne baay'inaan yeroo nu biyyaa baanu jireenyi illee akkanaa miti. Kanaafuyyuu waan nu madaalu wajjiniin wanta humna keenya ta'e wajjin keessattuyyuu dhugaa dubbachuu fi baay'inaan shamarran keenya warroota gaa'ila qabatee biyyaa ba'e osoo hin ta'e warroota gaa'ila osoo hin qabatin biyyaa ba'etuyyuu caala. Harka 100 keessaa 80 yookaan aga 70 jechuudha. Kophaatti kan hojjetudha shamarran keenya baay'inaan. Warroonni immoo abbaa manaa qabatanii biyya galanii viidiyoo adda addaa hojjetanii abbaan manaa isaanii achitti mana ijaaruudhaan qarshii ishiin asitti ergiteen ittiin hojjetee ittiin jijjiiramee eegurraa kan ka'e dhugaa shamarri keenya baay'ee girgir jechaa jirtan anaanuu dabalateetu jechuudha. Sababbiin isaa ani qarshiin kiyya kaapitaalli isaa ol ka'a miti. Jireenyi biyya keessatti guddiidha. Abalu kun kanatti galee birrii haga kanaa itti baase. Ani immoo kanan birrii haga sanii qabu dhiisi nuusa haga saniitu hin qabu. Jennee karoora maleellee warroonni ta'aa jirrullee ni jirra jechuudha. Osoo hin barbaadin dirqama nuti ta'ee jireenya wal qabatee dirqama nuti ta'ee warroonni biyya ormaa keessa jirrullee ni jira. Jarana namni akka ollaa ofiitti osoo hin ta'in akka mataa ofiitti jiraata ijaa ta'ee fi mee mataa keenyan fakkeenyaaf abalu miiliyoona socha'e jedhee ani dirqama miiliyoona sanan qabadheetu biyya gala jechuu osoo hin ta'in mee waan xiqqishuu fa'a maal akka hojjechuu dandeenyu hoo rabbi na gargaaree mee na socha'a jedhee tayyaadha. Waanuma xiqqoodhaan yeroo kana keessa waan xiqqoodhaan ni socha'amaa miti garuu waan xiqqoo kanaan mee yaallee milkoofna kan jedhu irratti illee gadi fageenya nan hojjedha jedhee tayyaadha. Egaa kan waaqayyo hoggaa na gargaaree jechuudha. Isinis immoo jajjabina keessan laalee ta'e jechuudha. Egaa kan haamleen ilma namaa nama barbaachisa. Maaliif anaanuu dabalatee ijoolleen biyya warroonni abbaa manaa qaban abbaan manaa waan adda addaa socha'ee eegee girgira ganu godhan gaaniitu jiran jechuudha. Girgira hoggaan jedhu eebanne muni maal goonaa amma achi mana ijaaruun hin danda'amu. Mana ijaaruuf abbaan manaa miiliyoona itti fixee jira. Kuma haga kanaatti fixee jira. Ani immoo yookaan 200 yookaan 100 qaba baankiidhaa taa'u yookaan 300 400. Manni ijaarsi garuu haga 1 miiliyoona deemee jira. Haga miiliyoonaa deemee jira. Haga 910 deemee jira. Ani kana eessa fida? Kanaafuyyuu karoora koo malee ogaa haga kanaa dabalachuun qaba. Jenneetoo warroonni girgir jechaa jiru. Ejaa jirruufidha. Kanaafuyyuu mee akkamitti of fakkaatanii jiraatanii biyya keessa taanii hoo mana ijaarrachuun ni danda'ama moo hin danda'amu? Immoo dirqama shamarri takka yoo abbaan manaa ijaaree ishiin eegin ofii ishiitii biyya galtee ijaarrachuu dandeessi. Daldala irratti bobba'uu dandeessi. Dirqama immoo daldalli ilifoormii miti. Wanni nu beekuu qabnu jiraate taananii egaa dhugaa waan biraa keessa seenee dhiifama naa godha karaa odoon deemaa jiru jechuudha. Jechuun tanaan dura viidiyoo baay'ee keessatti illee dubbadheetan ture. Daldalli ilifoormii miti kan wal fakkaataa ilifoormii mana barumsaa qofaadha dirqama wal fakkaataa kan ilmi namaa qabateetoo deemu. Malee daldala abbaan tokko kana daldaleef anillee kanan daldala kanaafuu birrii kana daldaluuf kun nan ga'u jechuu hin qabnu. Mee maalirraa ka'uu qabna kan jedhullee mee hoo waaqayyo na gargaaree kanallee irrattan hojjedha jedhee tayyaada fuulduratti isiniin jedha. Egaa kan waan hundaafuyyuu amma kara biyyaatiin deemaa jira. Karaarran jira guyyaa muraasan naaf jechuudha walumaa galatti. Torbuma kana keessan deemaa jira. Waaqayyo sifaana haa ta'u naan jedha. Akka amantii keessaniitiin naa kadhadhaa. Rabbi immoo walitti nu haa deebisu viidiyoodhanii warroonni immoo biyya jirtan qaama warra wal arginu rabbi nu haa taasisuunis niin jedha. Egaa kan warri biyya keessa jirtanillee warroonni naannoo walitti dhiyeenya jirrullee wal arginaa. Warroonni immoo keessattuu kara naannoo ani jiraadhu bakka kanaa nu dhaqillee hoggaa jettan ta'e isiniifan ergamaa homaa tokko rakkoon hin jiruun isiniin jedha. Naannoo mijataa haa ta'uu fi bakka ani jiraadhu walitti dhiyeenya haa qabaatu malee isiniin jedha. Dirqama immoo hoggaan kana jedhu magaaluma ani keessa jiraadhu ta'uu qaba jechuu kooti miti. Kanas warroonni qabdan koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedha. Egaa ka viidiyoo kanarraa dhaanee amma achi biyyumatti viidiyoo biyyaatti wal argina. Rabbi nama biyyaa naa taasisuun isiniin jedha. Egaa ka yaada keessan saanduqa koomentii banaadha. Sa'a 24 waan isinitti tole miira isinitti dhaga'ame gammachuu naa qabdanis koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaan isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja.
Rabbiin nagaadha walitti nu haa deebisuun isiniin jechuu jaaladha. Obboleewwan koo qaalii hundi keessanuyyuu bye bye.